har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa magaalaa Bahar Daar keessatti namoota nagaa seeraan ala ajjeesuusaa fi yeroo tokko immoo miseensonni maatii mirga namoota jaallatan awwaallachuu dhorkuusaa gareen mirga namoomaaf falmu Amnesty International ibsa har'a baaseen hubachiisee jira. Ibsichi akkaataa loltoonni raayyaa ittisa biyyaa ganda 14 naannoo Abuna Haaraa fi Lidataatti hagayya 8 bara 2023 namoota nagaa 6 seeraan ala ajjeesan galmeesseera. Ji'a lama booda jechuun onkololeessa 10-11 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yoo xiqqaate namoota nagaa 5 dabalatee waliigalaan namoota 6 seeraan ala magaalattii keessatti bakka ollaa Sabaataamit jedhamtutti ajjeesan jedheera. Dhiibbaa mirga namoomaa fi waldhabdeen naannoo Amaaraa intarneetiin cufamuusaa quunnamtiin gar tokko cituu fi labsii yeroo muddamsaa bal'inaan itti fufee jiruun bilisummaa dubbii fi miidiyaa irratti dhiibbaa geessisaa jiru akkasumas sodaa haaloo ba'iinsaa irraa kan ka'e odeeffannoon ba'u booddeetti harkifataadha jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haala waldhabdee hidhannoo Bahar Daarii fi guutummaa naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti dhiittaa mirga namoomaa jiru irratti qorannaa walabaa fi bu'a qabeessa ta'e hatattamaan jalqabu akka qabu hubachiiseera. Bakka ragaan gahaan jirutti namoonni sarbama seeraa raawwachuu isaaniitiin shakkaman adabbii du'aa otoo hin fayyadamin ulaagaalee dhaddachaa haqaa idil-addunyaa guutan irratti himatamuu qabu jedhan Daayirektarri Amnesty International kan Afrikaa Bahaaf gama kibbaa Tigeeree Chaaguutaa. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti gaazexeessota hedduu hidhuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu yoo ta'u hanga muddee tokko darbeetti yoo xiqqaate gaazexeessonni 8 mana hidhaa keessa turan. Finfinneedhaa gara magaalaa Daseetti sochiin geejjibaa konkolaataan geggeeffamu erga dhaabate guyyaa 3 lakkoofsisuusaa maddeen sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Geejjibi konkolaataa addaan cituun kun torban darbe godina Shawaa Kaabaa Axaayee fi godina Saba Oromoo naannoo Sanbateetti bal'inaan kan gaggeeffamaa ture. Sochiin konkolaataawwan dhaabsisanii imaltoota eeggituuf ajjeesuu gab akka jedhu ka gargaare ta'us waan jireenya guyyaaf barbaachisoo ta'an seensisuu fi waan hin danda'amneef jecha qaala'insi gatii mudataa ka jiru ta'uu kanneen yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Waa'ee dhimma kanaa godina Saba Oromoo irraas ta'ee hoogganoota mootummaa godina Shawaa Kaabaa irraa odeeffannoo argachuuf yaaliin irra deddeebiin ta'e milkaa'uu baatus waajjirri koominikeeshinii mootummaa Dabra Birhaan miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti akka baaseen murtii koomaandii poostii Shawaa Kaabaan guraandhala 16 bara 2016 irraa kaasee Dasee irraa ka'ee gara Shawaa Roobitiif Dabra Birhaan akkasumas Dabra Birhaan irraa gara Shawaa Roobitiif Daseetti geejjibni ture akka dhaabbatu ta'uusaa ibsee jira. Naannoo sanatti kan socho'anii fi humnootii mootummaan finxaaleeyyii jechuun isaan waamu irratti tarkaanfii fudhataa waan jirruuf lammiiwwan nagaa miidhaarraa oolchuuf jecha sochiin konkolaataa akka dhaabbatu ta'uu ibsee jira. Ta'us garuu tarkaanfii mootummaan nan fudhadha jedhe kun guyyaa meeqatti xumuramee tajaajilli geejjiba konkolaataa yoom akka jalqabamu ifan goonee jechuudhaan Masfinaan Raagee Daseerraa gabaasee jira. Gaazexeessaan Faransaay tokko Itoophiyaa keessatti guraandhala 22 irraa eegalee jeequmsa uumuuf shira xaxuun shakkamee to'annoo jala ooluuf hidhamuusaa hojjechiisaansaa wixata har'aa beeksisee jira. Antoine Galindo jalqaba baatii kanaa maxxansa addaa Afrikaa Intelligence jedhamuuf waa'ee gumii gamtaa Afrikaa gabaasuuf gara Itoophiyaatti malee ture. Kamisa darbee hidhamuunsaa hordofee sanbata darbee abbaa murtii duratti dhiyaatee dhimmisaa hanga bitootessa tokkotti akka dheeratu ajajamuusaa kan beeksise Afrikaa Intelligence kun hidhamuu sababaa maleeti jechuun balaaleffatee jira. Imannaan sobaa kun ragaa qabatamaa bilisummaa isaa dhabsiisuuf yerootti dheereffame kanaaf sababaa ta'uu danda'u kamirrattiyyuu kan hundaa'e miti jechuun ramaddii hojii isaa aangawoota Itoophiyaa beeksisee viizaa gaazexeessaa qabaatee achitti hojjechuuf akka danda'u hayyama akka qabu akeekeera. Gaazexeessaan ganna 36 kun kutaa Afrikaa Bahaa keessatti maxxansa kanaan qaama miidiyaa to'atu biratti beekamaa ture.
akka maddi dhimmichatti dhihoo ta'ee fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafachuun dhaabbata oduu ajaans firaans pireesiin waliin dubbatan ibsanitti Galindoon kamisa darbee waaree booda hoteela Finfinnee keessa jirutti qondaala paartii mormituu adda bilisummaa Oromoo waliin ituu jiranii to'annaa jala oole. Ergasii waajjira poolisii Finfinnee keessatti hidhamee akka ture kan ibse waajjirichi maxxansaa kun hatattamaan akka gadhiifamus gaafateera. Aangawoonni Itoophiyaa dhimma kana irratti yaada akka kennaniif AFP'n gaaffii dhiyeesseef deebiin kan hin laatamneef ta'uu ibseera. Dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo AFP'tti akka himanitti kamisa darbee Finfinnee keessatti qondaalli dhaabichaa tokko to'annaa jala oolu garuu gaazexeessichi qondaala kanaa wajjin wal arganii jiru yoo ta'e mirkaneessuu hin dandeenye. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti obbo Battee Urgeessaa Finfinnee keessatti kamisa darbee hidhamuu isaanii fi kunis walgahii kaawunsilii waloo dhaabilee siyaasaa kan Itoophiyaa irratti hirmaatanii deebi'aatuu jiranii ta'uu ibseera. Biyya Afrikaa baay'ina uummataan sadarkaa lammaffaarra jirtu Itoophiyaan waldhabdee bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti uumameen caccabaa jirti jedheera. Lolli naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamu tasgabbii Itoophiyaa keessaa laalchisee deebisee yaaddoo kan kakaase yoo ta'u kunis waliigalteen nageenyaa finciltoota Tigraayee fi humnoota muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif amanamoo ta'an gidduutti waldhabdee gara jabeessa waggootii lamaaf ture xumure ji'oota muraasa booda. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Silxee aanaa Silxee keessaa hojjettoonni mootummaa 2500 ol mindaan keenya yeroo nuun kaffalamne jechuudhaan komee isaanii VOA'f dhiyeessan. Komee hojjettoota lama ilaalchisee itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Silxee obbo Rashaad Muktaar rakkoon jiraachuu mirkaneessanii rakkoo sana furuuf yaaliin taasifamaa jiraachuu dubbatan. Hojjettoonni 2514 hamma yoonaatti mindaan isaanii baatee amajjii utuun kaffalamin jiraachuullee dubbatu. Baatii darbee mindaan kan hin kaffalamneef hojjettoonni waajjiraalee 6 dabaree eeggataa akka jiran yoo ta'u har'a utuu mindaan hin kaffalaminiif guyyoota 48 akka ta'e ibsaniiru. Jireenya isaaniillee dhiibbaan irra ga'uusaa dubbatu. Rakkoon jiru galiin walitti qabamuu dhabuu akka ta'e ka dubbatan obbo Rashaad yeroo ammaatti haalli kun akka fooyyeffamu dubbataa jiran. Gara oduutti aanutti naaceen immoo waajjira muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyaahuu wixata har'a uummata naannoo lolli itti gaggeeffamaa jiru Gaazaa keessaa baasuuf akkasumas hojii itti aanee hojjetamu ilaalchisee waraanni Israa'el karoora qabu kaabinee waraanaaf dhiyeessee jira. Oduun itti aanee dhiyaatu kunoo. Ibsi kun kan bahe Netanyaahuun karoora weerara lafoo Gaazaa kibbaa magaalaa Raafaa bakka uummanni Gaazaa walakkaa ol waraana kanarraa dhiyeessee gaaddisa godhateetti akka tarkaanfachiisuuf jiran waadaa seename sana hordofeetu. Ibsarra bahe kun Faalistiinoonni eessa deemuu akka danda'an bal'inaan hin ibsine. Raafaan daangaa Gaazaa fi Misrii gidduutti kan argamtu yoo ta'u naannolee gara kaabaa jiran waraana ji'oota 4 kan barbadaa'an. Masriin daangaa ishee akka hin banne dubbatteetti. Tokkummaan mootummootaa karoora uummata nagaa Gaazaa keessaa sossoosuuf ta'u kamiin iyyuu akkasumas karoora Israa'el naannoo namoota duraanuu gargaarsi namoomaa barbaadan keessa jiraatan keessatti haleellaa banuuf deemturraa yaaddoo qabaachuusaa ibseera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres wixata har'a akka jedhanitti gargaarsi namoomaa Gaazaa keessatti kennamu guutummaan guutuutti gahaa miti. Akkasumas haleellaa Israa'el Raafaa keessatti raawwattu tattaaffii sana baay'ee akka miidhu ibsaniiru. Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo Oromiyaatti gareen iccitii hoogganoota mootummaa olaanoo of keessaa qabuuf kan muummicha ministeeraa Abiyyiin hoogganamu koree nageenyaa jedhamu garee riphxee loltootaa balleessuuf ajjeechaawwaniif hidhaan raawwatu jiraachuu maddi oduu Reuters ifa taasisee jira. Mitikkuu Faqaaduu dabalata qaba. Gabaasa maddi oduu Reuters gaafa guraandhala 23 bara 2024 qabatee baheen naannoo Oromiyaa keessatti gareen iccitii hooggantoota mootummaa Itoophiyaa olaanoo of keessaa qabu kan maqaa koree nageenyaa moggaafateeru ajjechaawwanii fi hidhaawwan seeraan alaa akka raawwataniif ajaja kan kennu jiraachuu ifoomse.
Gabaasa kana qopheessuufis namoota 30 ol aangawoota mootummaa federaalaa fi naannoo abbootii seeraa fi kanneen aangawootaan miidhaan irra ga'eeru akka gaafateeru ibseera. Koreen nageenyaa iccitiin hojjetu kun bara 2018 yommuu Abiyyi Ahimad gara ministeera muummeetti dhufan waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf qabsoorra jiru dhabamsiisuuf kan hundaa'e ta'uu hooggantoonni mootummaa 5 kanneen kanaan dura aangoorra turanii fi ammas aangoorra jiran carraa walga'ii garee iccitii kanarratti hirmaachuu arganneerra jedhan Rooyitersitti himaniiru. Bara 2019tti jeequmsi haaraan Oromiyaa keessatti yommuu jalqabetti koreen nageenyaa kun akka hoogganu taasifameera jedhu. Jeequmsa Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti ka'ee buqqaatii namoota 100,000f sababa ta'eef mootummaan waraana bilisummaa Oromoo yommuu himatu waraanni bilisummaa Oromoo ammoo irra deddeebiin himanna kana ni haala. Hooggantoota mootummaa kan turanii fi ammas irra kan jiran 5 keessaa maqaan isaa akka himamuuf kan eeyyame Milkeessaa Miidhagaa miseensa koree giddugaleessaa paartii biyya bulchuu kan ture koree nageenyaa waan jedhamu yeroo jalqabaaf bara 2019 walga'ii hooggantoota siyaasaa irratti akka dhaga'e hime Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uun muudamee booda koreen nageenyaa kallattiin diina irratti fi seelii diinaa irratti tarkaanfii fudhata jechuun nuuf ibseeraa jechuun Rooyitersitti hime. Yaada Milkeessaa Miidhagaa kana Rooyiters waajjira Shimallis irraas ta'e kan Abiyyi irraa qulqulleeffachuuf gaafatus hin deebisnee jala. Hooggantoonni 2 walga'ii koree nageenyaa kanarratti hirmaataniiran akka Rooyitersitti himanitti koreen nageenyaa kun torbanitti guyyaa 3 waajjira paartii badhaadhinaa muummee kan Oromiyaa magaalaa Finfinneetti argamutti akka walga'anii fi yommuu gara walga'ii sanaa seenamus hojjettoonni biiroo sanaa hundi erga baafamanii biiroon duwwaa ta'ee booda bilbilli harkaa warra walga'ii kanarratti hirmaataniis irraa fuudhamaa jedhan. Du'a weellisaa beekamaa Haacaaluu hordofee mormii uummataa ka'een namoonni nagaa gara 200 ta'an yommuu du'an kanneen 5,000 ta'an immoo akka hidhaman yeroo sanatti gareen mirgoota namoomaa ibsaa turan. Mormii kana dhaabsisuuf hoogganaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa karaa toora iskaayipii hooggantoota magaalota gurguddoo jedhaman 19 fi godinaalee 21f kallattii kennaniin namoota mormiif ba'an kallattiin akka ajjeefamanii fi kaan immoo to'annaa jala akka oolfaman ifatti kallattii kennaniiru jechuun aangawoonni 2 kanneen walga'ii koree nageenyaa irratti hirmaanneerra jedhan ibsaniiru. Gorsaa Shimallis Abdiisaa duraanii namni ture tokko Rooyitersitti akka himetti ajjeechaawwan beekamoo ta'anii fi ajajni kallattiin Shimallis irraa yookaan Araarsaa Mardaasaa kan duraan hoogganaa poolisii Oromiyaa turee fi amma hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaa ta'erraa kennamuu jedheera. Akka fakkeenyaattis ji'a muddee bara 2021 keessa miseensonnii fi abbootiin gadaa Karrayyuu 14 ajjeefaman kaasuun ni danda'ama jedha namni kun. Gaafa 30 bara 2021 miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'uun kan shakkaman waraana aanaa Fantaallee Bosona keessatti humnoota poolisii Oromiyaa irratti bananiin humnoonni poolisii 11 du'uun kanneen 17 ta'an immoo madaaniiru. Taateen kun erga ta'een booda guyyaa itti aanutti koomishiniin poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa fi itti aanaan pirezidaantii Oromiyaa Awwaluu Abdii miseensota koree nageenyaa kan ta'an bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa Abbaa Buwaaqoo waliin mooraa bulchiinsa aanaa Fantaallee keessatti walga'aniiru. Namoonni 16 kanneen ajjeechaa humnoota poolisiif shakkaman immoo to'annaa jala jiru. Araarsaa Mardaasaa fi Awwaluu Abdii ajaja Abbaa Buwaaqoof kennaniinis namoota kana hundayyuu ajjeesaa tokkoyyuu akka hin hambisne jedhaniiru jedhu hooggantoonni yaada isaanii Rooyitersiif kennan. Dhimma kanarratti Rooyiters Awwaluu Abdii fi Araarsaa Mardaasaaf gaaffii dhiyeessus hin deebisne. Namoonni bakka sana jirra jedhan immoo namni Koomaandar Gizaachoo Makuraa jedhamu bilbilaan ajaja Abbaa Buwaaqoo irraa fudhachaa ture jechuun himaniiru. Namoonni koree nageenyaan akka diinaatti shakkamanii to'annaa jala oolfamanis ta'e kanneen ajjeechaan koree kanaan irratti raawwatamu kanneen waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhamuun shakkamanidha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Rooyiters waliin gaaffiif deebii taasiseeru hooggantoonni mootummaa olaanoo ta'an kan keessatti argaman naannoo Oromiyaa keessatti koree nageenyaa waan jedhamu akka jiru akka beekanii fi koree kanaan ajjeechaawwan jumlaa hidhaawwanii fi dararaan akka raawwatus ni beeknaa jedheera. Bara 2019 irraa kaasee koreen nageenyaa namoonni nageenyaaf balaa yookaan sodaa ta'an to'annaa jala akka oolfaman yookaan yeroon hidhaa isaanii akka dheeratu taasisuu akka jalqaban abbootiin seeraa fi abbootiin alangaa 10 ol Rooyitersitti
himaniiru. Akka odeeffannoon angawaa basaasa biyyattiirraa argame himutti bara 2019 hanga bitootessa bara 2022tti namoonni 1,006 ol dhiirotaa fi dubartoota kanneen koree nageenyaa kanaan to'annaa jala oolfamaniiran maqaa isaanii guutuu waliin Rooyitersiif kenneera. Rooyiters argannoo qorannoo kanan argadhe jedhe qabate koomishinara koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqaleef gaaffii taasiseen koreen nageenyaa jedhamu jiraachuu isaa mirkaneessanii kaayyoon isaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furuuf ta'ee garuu immoo sirna haqaa keessa kan seenuu fi sarbama mirga namoomaa bal'aa kan raawwatu ta'uu himaniiru jedha gabaasni Rooyiters kun. amma dabareen ka qophii torbanii qophii ispoortiiti. shaampiyoonaa atileetiksii qaxxaamura biyya afrikaa ja'affaa dilbata kaleessaa tuuniziyaa hamaamaatti geggeeffameen Itoophiyaan sadarkaa lammaffaa ta'uun yegguu xumurtu keeniyaan immoo olaantummaa ishee agarsiifteetti. dursaa garee biyyoolessaa Itoophiyaa Toleeraa Dinqaa VOA'f akka ibsanitti Itoophiyaan atileetota shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa jaalmeedaatti sadarkaa 7ffaa hanga 13ffaa bahan qofaa filachuudhaan hirmaachisuu isaanii himaniiru. kanneeniif oduuwwan ispoortii kabroof eebbisaa naggasaa. shaampiyoonaa qaxxaamura biyya afrikaa ja'affaa tuuniziyaa magaalaa hamaamaatti gaggeeffame irratti Itoophiyaan dargaggootaan qabxii jajjabeessaa eeguu argattu keeniyaan qabxii waliigalaatiin olaantummaadhaan xumuruu dandeesseetti. atileetonni Itoophiyaa umurii 20 gadii dorgommii dubartootaan kiiloomeetira 6 dorgomeen ga'umsa jabaa agarsiisuun sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa bahaniiru. roobee daadhii Yenenesh Shimakket Tinabab Asras Magdas Alamshati fi Kokkobee Abarraa walduraa duubaan galuun yogguu xumuranii Almaaz Yohaannis ga'umsa cimaa agarsiisuudhaan sadarkaa 8ffaa bahuudhaan xumurteetti. haa ta'u malee Itoophiyaan dorgommiiwwan fiigicha dhiirotaa umurii 20 gadi dabalatee kan ga'eessotaa kiiloomeetira 10 dhiiraaf dubaraan akkasumas riilee dhiiraaf dubaraan olaantummaa Keeniyaatiin jalaa fudhatamuun dorgommiiwwan kunneen irratti sadarkaa 2ffaa ta'uudhaan xumurteetti. haala kanaanis fiigicha kiiloomeetira 10 ga'eessotaan gammachuu didhaan dhiiraan Daggituu Azmaraa dubaraan sadarkaa 3ffaa bahuun Itoophiyaaf meedaaliyaa nahasaa argamsiisaniiru. shaampiyoonaa kanarratti dursaan garee biyyoolessaa Itoophiyaa kan ta'anii koomaandar Toleeraa Dinqaa sagalee Ameerikaatti yaada laatan irratti atileetonni shaampiyoonaa kanarratti filaman shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa jaalmeedaa irratti sadarkaa 7ffaa hanga 13ffaa warra bahan waan ta'eef olaantummaan Keeniyaa shaampiyoonaa kanarratti mul'achuu danda'eera. Keeniyaan Sarbiyaa fi warra qophaa'an illee itti makee fideera garuu torbeffaatee hanga 13ffaa kan jiranii dorgommii cross country biyyoolessa ta'e irratti kanaaf achirratti hojiin nu barbaachisa ture. kana Sarbiyaa irratti gawaan ta'uu dandeenyu 1 hanga 6 warri ba'anii nama tokko itti makneen finne nuti. kanaan egaa addaalummaan nuti qabnu kanadha. ammas baranas olaantummaan Keeniyaa garuu mul'ateera. dabalataanis baranaa dorgommiiwwan hedduminaan olompikii dabalatee waan Itoophiyaan irratti hirmaattuu fi xiyyeeffannoo guddaan seenaa haaraa galmeessuu fi hojjechaa akka jiranis himaniiru. kanaaf atileetota nuti qabnu immoo tiraakii irratti kiroosii irratti atileetota muraasa waan ta'eef barri kun immoo bara olompikii waan ta'eef seenaa olompikii badaa sana deebisnee eddeetti deebisuuf yaalii guddaa kan goonu Paaris irratti barana waan ta'eef of eeggannoodhaan itti deemne jechuudha. shaampiyoonaa atileetiksii qaxxaamura biyya afrikaa ja'affaa tuuniziyaa hamaamaatti gaggeeffame kanarratti biyyoonni hirmaatan 11 keessaa Itoophiyaan atileetota 28 hirmaachuun warqee 2 meetii 5 fi nahaasa 3 walumatti medaaliyaa 10 sadarkaa 2ffaa qabachuun xumurteetti. Gamraatiin dorgommii walakkaa maaraatoonii Raas Alkamaa sanbata darbe dorgomeen atileetiin lammii Keeniyaa Daani'eel Maketoo dhiiraan akkasumas immoo dubaraan atileetiin Itoophiyaa Tsiggee Gabrasalaama dorgommii beekamtii daandii warqee kan kennameef kana injifannoodhaan xumuraniiru. Raas Alkamaa irratti dorgomaa bara dheeraa kan ta'e atileetiin Keeniyaa Matikoon haala qilleensaa hin mijanne kana daqiiqaa 58 fi sekondii 45 injifachuu danda'eera. Atileetonni Keeniyaa kan biroo Joon Koyerii fi Isaay Losaay lammaffaa fi sadaffaa ta'anii yogguu xumuran atileetonni Itoophiyaa Garbaa Dibaabaa Arfaffaa Biraanuu Laggasee Jaaffaa Taamiraat Tolaa
torbaffaa akkasumas bookii diribaa immoo saglaffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Dorgommii dubartootaatiin immoo atileetiin Itoophiyaa Tsegee Gabrasalaama sa'a 1 daqiiqaa 5 fi sekondii 14 ga'umsa cimaa agarsiisuun kan injifatte yoo ta'u atileetiin Itoophiyaa biroo Yenenesh Abbabal sekondii 30 caalamuun lammaffaa ta'uun xumurteetti. Atileet Tsegee Gabrasalaama fiigicha qaxxaamura biyya addunyaa kan bara darbeeratti medaaliyaa meetii argachuun ishee kan yaadatamudha. Dhumarratti gareen biskileetii biyyaalessaa Eritiriyaa dorgommii Tuur du Ruwaandaa bara 2024 marsaa 16ffaa irratti gareewwan biyyaalessaa akkasumas kilaboota Afrikaa fi Awurooppaa 19 caaluun injifannoo galmeessise. Gareen kun qabxii waliigalaa sa'a 52 daqiiqaa 32 fi sekondii 32 sadarkaa tokkoffaa kan qabate. Guyyaa xumuraa dorgommii kanaa jechuun dilbata kaleessaa gareen biskileetii biyyaalessaa Eritiriyaa sadarkaa dursummaa kanaan dura qabu irratti hundaa'uudhaan dhumarrattis shaampiyoonaa waliigalaa ta'uu danda'eera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee fi Eebbisaa Nagasaa Stockholm, Sweden. Haleellaan Hamaas gaafa onkoloolessa 7 raawwateef isa hordofee waraanni ka'ee jiru baqattoota lammiilee Eertiraa kanneen Israa'el kibbaa keessa jiraniif akkaan ulfaataadha. Gabaasaa Siiliyaa Mindooz sagalee Ameerikaaf ergite ittaanee